Waa'ee sharafaa ilaalchisee jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kanani isiniif qabadhee dhufe baankii fi gabaa gurraachaan kallattii lamaan isinii fidee dhufeetiin jira jechuudha. Asumaanis immoo nagaan dagannee nagaan koo lafaa bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. warri mana koof haaraa taatan like, share, subscribe godha. Viidiyoo too like godhiin daawwatiinaa isiniin jedha. Egaa asirratti immoo dursatoo gara viidiyoo keenya yookiin gara yaadaatti hin galiin yaada wayii xiqqishuushee waa'ee sharafaa irratti isinii hima jechuudha. Koomentiin kaleessa namoota 2-3 irratti arge jechuudha. Koomentii jalatti yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubba'een jira. Warra otoo viidiyoo hanga dhumaan dhaggeeffatiin yoo ta'e malee jechuudha. Abee inni ati haala gabaa gurraachaan nutti himaa jirtuu fi inni daldalaan nutti himaa jiru adda addummaa baay'ee qaba, garaagarummaa qaba jedhe. Eeyyeen ani black marketii isinitti himaa jira. Sharafni gadi bu'ee moo ol ka'ee jira? Maalirra akka jiru isinitti himaa jira. Sababiin isaa immoo har'a ati sharafni rakasaarra yoo jiraate, har'a haala sharafaan rakasaa yoo ergattee jiraatte, guyyaa 3 yookiin guyyaa 4 ol immoo garmalee sharafni ol ka'ee yoo jiraate, ammoo ji'a kana yoo ati sharafa ergachuudha barbaadde, akkuma gaafa duraa sanaatti yoo gaafatte akkuma duraatti jira ergadhu yoo siin jedhe callistee ergatta jechuudha. Maaliif odeeffannoo yookiin informationii waan hin arganneef jechuudha. Maaliif lakki kanadha jettee muggutachuu hin dandeessu tokko. Inni biraa immoo namni tokko sharafa yeroo isinii ergu jechuudha. Fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa irraa iddoo iddootti riyaala Saudii birrii 44 kan ergan jiru. Iddoo iddootti immoo riyaala Saudii 43 kan ergan jiru. Hanga 39 sii jedhanitti illee jiru. Ati callisnaan jechuudha. Amma kaleessa yaada kana sadantu naaf dhufe jechuudha. 39 sii jedhu 43 siin jedhu 44 siin jedhu. Inni 44 normaal, inni 43 illee normaalidha jedha. Inni 39 garuu atiin beektu yoo ta'e hundumti namaallee akkasi gochuu danda'a. Darbee immoo fakkeenyaaf riyaalli Saudii 36 jira yoo ta'e yookiin 35 jira yoo ta'e namni tokko kallattumaan 35 naa erga yoo jette never kun x yaani hin danda'amu. Maaliif yoo jettanii amma nuti saayinaa kan dhiqnu shintibeetii namaa kan dhiqnu waa argachuuf yookiin maallaqa argachuuf. Namni tokkos immoo makiinaa bitatee beenzila naqatee kuni hojii kooti'ee kaalkuleet godhee itti galeetu hojii hawaalaa kana hojjedha jedhee itti gala. Ji'aan meeqan argadhaa amma kanan godhee sirraa bu'aa argachuuf sirraa bita namichi kun. Sirraa bitee immoo geessee namaan biraatti gurgura. Kallattumaa yoo geessee 45 yoo sii erge namni kun beenzila eenyu naqaafi? Maaliin nyaata, maaliin dhuga, maaliin hojjetata? Atumti mataa keetiituyyuu otoo bakka black marketii kana beekta ta'e kallattumaan dhaqxee ergatta ta'e tola hin jiru, tolli hin jiru jechuudha. Tolli tasumaa hin jiru. Wayyaa tokko yoo amma fakkeenya magaala tokko irraa 50 yoo bitanii bakka biraa geessanii immoo 55 gurguratu jechuudha. Akkuma argatanitti jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een akka ati himtu kanatti nuu erguu dida warra jettanii fi akka ani dubba'u kanatti kallattiin isinii erguu dhiisuu ni danda'u. Sababiin isaa otoo nama 2-3 gurguruu je'ee isinitti himeen jira. Iddoo black marketii yookiin gabaa gurraacha kana eenyullee hin beeku. Namni kamillee hin beeku jechuudha. Warri nurraa fuudhan mataa isaanii hin beekanii, dhugaan siniin hin beekanii. Warri daldalaan namarraa deemanii mana namaarraa deemanii funaananii fuudhan kun hin beekan. Geessanii eenyutu gurguru? Nama biraatti gurguru. Namichi sun immoo geessee bakka biraatti gurgura. Inni immoo geessee bakka baankii sana beekanitti gurgura jechuudha. Kanaafuu beektanii nama wal loluudhaa dhiistanii indee akkasitti jira miti maaf akkasnaa ergine jechuu dhiistanii walii galtee'aan okay giddu galeessaan bu'aansaa hammas ta'a ani immoo hammasiin ergadhaa jettanii itti yaaduu qabdu isinis jechuudha. Kana isinii gala je'ee yaada yeroo hundumaa viidiyoo irratti nan ejjedha. Asumaanis immoo warra Beeruut jettan Beeruut Ameerikaa doolaaraan dhaggeeffadha. Viidiyoo isinittiin dheeressu. Gara sagantaa keenyaatti yeroo gallu tokkoffaa Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa akka karaa ethioblakmarket.com 172.12 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Ameerikaa doolaarri tokko 134.44 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha 111.18 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 86.56 oolee jira. Akkasuma Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa
doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 124.72 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 96.26 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa 198.71 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 157.87 oolee jira. Akkasuma Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaa 211.37 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 165.87 oolee jira. Akkasuma paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko 227.91 oolee jira karaa gabaa gurraachaa. Karaa baankiitiin immoo paawundi sterlingiin tokko 177.12 oolee jira. Akkasuma chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaa 23.92 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo chaayinaa heewaan tokko 18.40 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan Riyaalidha. Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 446.55 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet Diinaaridha. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 562.17 oolee jira. Akkasuma Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethioblakmarket.com 46.80 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Dubaay Diraamni tokko 36.60 oolee jira. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 45.76 oolee jira. Egaa warri Saudi Arabiyaa jirtan jechuudha. Akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti himutti akkaataa maallaqa baay'ina maallaqa keessanii garaagarummaa qabasanii jedhee warri birriin keessan xiqqishuu taate ammallee jechuudha guyyaa har'aa 23 ergamaa jira. Warri birriin keessan immoo birriin keessan xiqqishuu taate jechuudha 23.50 warri birriin keessan immoo hanga 1,000 olitti warri qabdan 23 jira. Kana jechuun 23 jechuun riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon ishee birrii Itoophiyaa 44 jira jechuudha. Warri immoo birriin keessan garmalee xiqqoo taate immoo riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon ishee jechuudha 43 adiitiin jira jechuudha. Garaagarummaa inni qabu adii tokkodha. Isaan kun adii tokko mashwaara yookiin immoo taaksii kan kaffaltan namni xiqqoo qabdu namni guddaa qabdu akkaawuntii irra yoo gashites yoo mana dhufanii si harkaa fu'anis kan ati kaffaltu riyaala 50 jechuudha. Akkasuma Saudi Arabiyaatti immoo karaa baankiitiin immoo riyaalli tokko birrii Itoophiyaa 35.83 Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 242.11 oolee jira. Bahrein diinaarri tokko 455.87 oolee jira. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaa 4.22 oolee jira. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaa 3.52 oolee jira. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 0.69 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 46.11 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo daddafee otoon sabbariin daddafee isinitti hime jechuudha. Maaliif yoo jettanii viidiyoo koo hanga dhumaatti akkanaa daawwattan hin barbaada. Akkasumas immoo laayik otoon godhiin biran darbiina yoo viidiyoon namatti eerate viidiyoo daawwachuun namatti hin tolu daqiiqaa 10 meeqa gaafa ta'u viidiyoo tuttuqxanii darbitu waan ta'eef kanaaf viidiyoo daddafee shoortii isinii jedha turtii gaarii. Ammallee akkasuma koomentii jalatti yaada qabdan barreeffachuu ni dandeessu isiniin jedha turtii gaarii naaf jiraadha.